ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في دعوتوتا كينيا خنجر ميديا هواسات إنه دعوة شاجرتن هندي خيسنو رمضان مبارك سنين جنة يرون جرو رمضاناتي. هي رمضان برا هجراركم تكريبا فوري في أفرتمي جهفا بقي سنين جه جتشادا. خن إسني إفسويانو واحد دابة تلولتما غارة ملتا charitable organization منظمة غارة ملتا الخيرية خنجاو جتشورا. dhaabbanni kuni eega miidiyaa hawaasaarraan isa hundeessuuf sochiin eegalamee waggaa dabree jira. Amma ammoo hayyama seerummaadhaa argatee majlisa Oromiyaarraa hayyama fudhatee majlisa akka Oromiyaadhaatti jechuudha hojiitti bahee jira. Kunoo tishertiin kunis isa ibsa dhaabbata tola ooltummaa gaara mul'ataa jira. Wanni isin ibsu yaanu dhaabbanni gaara mul'ataa kuni hojii khayrii hojjechuudhaaf miskiina gargaaruudhaaf barataa gargaaruudhaaf barsiisaa gargaaruudhaaf caalimman ummaddiin keenya barsiisan barattoota diin kan bakka adda addaatti rakkoo adda addaa kitaaba dhabuudhaan waan adda addaatiin rakkatan gargaaruudhaaf kan hundaa'edha. Akkuma san yatiima gargaaruudhaaf hiyyeessa gargaaruudhaaf yeroo adda addaatti hojii khayrii dalaguudhaaf kan hundaa'edha. Dhaabbanni kun ammoo humna barbaada. Humni dhaabbata kana ammoo humna dilbii lafa keessaa qotee baasuun qabu obboleeyyan keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran obboleeyyan keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan dhaabbata kanatti hirmaattanii akka dhaabbata kana humna guddoo isa gootanii ummata keenya guddaa san bira dhaabbattan asuma waamicha isiniif taasifna. Gara baankii daldala Itoophiyaatiinis baankii Raammisiinis bas jala isiniif keenya isii tanarraa fudhattanii gama dhaabbata kanaatti miseensa akka taatan akkuma san namni miskiina akka gargaartan barbaaddanilleen maallaqa asirratti ergattanii amaanaa teessan akka bakkaan isinii geenyu amaanaa guutuudhaan waadaan fudhannee jirra. Akkuma san ammallee kitaabban bittanii darasaa kannuu barbaaddanillee dhaabbata kanarratti ergattanii amantummaadhaan dhaabbata kanaa waliin hojjechuudhaaf halduree barbaachisu hundaa'u xumurree isiniif asbaanee jirra. gaara mul'ataa charitable organization munazzamatu gaara mul'ataa alkhayriyyaa waliin gama fuulduraatti kan guddannu kan dagaaynu kan milkooynu tahaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya bakka jirtanitti nu cinaa dhaabbaddaa dhaabbata kana cinaa dhaabbaddaa isiniin jenna. Namni biyya keessa jiru galmee miseensummaadhaa qarshii 100 akka ji'aan kafala. Namni biyya alaa jiru qarshii Itoophiyaadhaa qarshii 1000 akka baatiidhaan nuuf kafala miseensummaa jechuudha. Kanaaf gama fuulduraatti waan jirus guuttannee waliin harka wal qabannee gara fuulduraa waliin tarkaanfannu taha. Caaseeffama isaa diriirfatee dura bu'aadhaan hoggansiisaa hundinuu ijaaramee jira. Gama dhaabbata kanaa koottaa hojii khayrii dalagaa yeroonis yeroo soomanaati ji'a kana keessa khayrii guddoo akka waliin dalaynu abdii qabna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkaawuntii as jala jirtu kanaan hirmaaddaa baankii daldala Itoophiyaa baankii Raammis kan hafees isiniif keenya inshallah asirra galchaadha. Miseensummaa isaa tahu deeggarsa guddaadhaa isaa tahu nu waliin dhaabbaddaa isiniin jenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.